Piraayisii maal godhe hin ta'u jeeti agreesiv muuviidhaan dhufee zoonii kana cabsee bee jedhe. Kanaafuu zooniin cabxee qotte kun kana booda ol dirbiroogummaan si haftee gara bireekar birookaatti waan deebi'uuf piraayisiin haala kanaatiin deemee gaafa dhufee zoonii keenya seenu as keessatti baay'ee poosiikina seennee stooploosii zoonii kana kara jilaa keenyee baay'ee teek piroofitii keenya immoo liikwidiitii zoonii gubbaa kanaan jiran kana taargeet godhuudhaan bifa kanaatiin baay'ee poosiishinii fudhachuu ni dandeenya. Bireekar birook jechuun feeldi order birook akka jechuuti. Fakkeenyaaf immoo piraayisiin maal ture naannoo kanatti dhufee iswiingiloo kana dhufee gaafa biree godhu naannoo kanatti maal nu uumee ture order birookiin uumee ture jechuudha. Order birookiin bakka kanatti uumamte tun gaafa dhuftee kabajamuu dhiiftee bireek taatee ol baatu gara bireekar birookitti nu jijjiiramti jechuudha. Kanaafuu piraayisiin asitti swiingiloo bakka jiru kana bireek godhuunsaa tirendiin beerish tirendii ta'uu waan nu agarsiisuuf bakka kanatti kaandiliin oppoositii uumamtee takka order birookii turte order birookii kanarraati seel poozishina seennee osoo nuti yaadaa jirru gaafa piraayisiin dhufee order birookii bakka jiru kana kabajuu dhiisee bireek godhee ol dabru zoonii duraan order birookii taatee fi amma immoo bireek taate saniin bireekar bilook jenneeti bakka kanarraati zoonii kanarraati buulish istiraakcharii yookaan immoo seel baay'ee opportunitii fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf maali jennaan piraayisiin asitti duraan maal nuufanne order birookiin nuufanne order birookiin sun bakka kanatti kiloos taatee waan invalidee taateef zoonii kanaatiin bireekar birook jennee bakka kanarraati baay'ee poosiishinii seennaa jechuudha karaa biraa. Asitti immoo piraayisiin maal godhaa ture? Asitti swiingii haya kana gaafa fudhatu poosiishiniin kun wanti kun tirendiin kun aap tirendiidha buulishiidha jennee osoo nuti eegaa jirru asitti maal nu uume order birookii nuufannee ture jechuudha. Maal nuufannee buulicha order birookii nuufanne. Garuu immoo piraayisiin maal godhe? Dhufeeti kabajuu didee kiroos godhee gad dabre. Buulicha order birookii bakka kana jiru kana kabajuu dideeti bireek godhee jechuudha. Kanaafuu piraayisiin kun deebi'ee gaafa naannoo kana gaafa dhufu bireekar birookitti waan nu jijjiiramuuf asirraatii seel poozishina seennaa jechuudha. Kanaaf piraayisiin bakki duraan order birookii taate turtee kabajamuu diduudhaan eega bireek taate booda gara bireekar birookitti waan nu jijjiiramtuuf yoo duraan seel poozishinii yaadaa turre gara baay'ee poozishiniitti jijjiirraa jiru. Yommuu duraan buulish order birookiin nu kanamtee buulish order birookiin sun maarketiitiin kabajamuu didee eega bireek ta'e booda gara buulish bireekar birookitti waan jijjiiramuuf seel poozishina koonsidara godhuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti piraayisiin maal godhee maaltu ta'e asitti agreesiv muuvii kannee feerbaaduu gaappuliin as keessa ni jiraata. Buulish kaandilii agreesiv seelii dura jirtu kanaatiin maal jennaani beerish order birook jenna jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti order birookii qabna turre jechuudha. Kanatti yaadnu islaamaa ture egaa piraayisiin akka kana deemaa dhufeeti zoonii kana keessa seenee gaddeebi'aa yaaduu qabachaa turre garuu immoo piraayisiin maal godhe hin ta'u jeeti agreesiv muuviidhaan dhufee zoonii kana cabsee bee jechuudha. Kanaafuu zooniin cabxee qotte kun kana booda order birookummaan si haftee gara bireekar birookaatti waan deebi'uuf piraayisiin haala kanaatiin deemee gaafa dhufee zoonii keenya seenu as keessatti baay'ee poosiikina seennee stooploosii zoonii kana kara jilaa keenyee baay'ee teek piroofitii keenya immoo liikwidiitii zoonii gubbaa kanaan jiran kana taargeet godhuudhaan bifa kanaatiin baay'ee poosiishinii fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti piraayisiin maal godhee bakka kanarratti agreesiv muuvii agarsiiseeti kaandilii seelii kanaatiin order birookii buulish order birookii nu kennee ture jechuudha. Kan nuti yaadnu maali egaa gaafa piraayisiin dhufee buulish order birookii kana keessa seenu piraayisiin haala kanaan seenees dhufee ol deebi'aa yaadijoo qabacha turre. Garuu immoo piraayisiin maal godhee dhufeetti kaandilii kanaan zoonii order birookii kana kabajuu diddaadhaaf jecha zoonii kana bireek godhee gara maalii jijjiiree gara bireekar birookiitti jijjiiree jiru. Bireekar birookiitti waan jijjiiree jiruuf piraayisiin haala kanaan gaafa deemaa dhufee naannoo duraan buulish order birookii kana keessa gaafa seenu bireekar birookiitti waan irraa jijjiiramu bakka kanarratti seel poozishinii seennee seel poozishina seennee stoop looses gubbaa kaa'uun teek piroofitii immoo liikwidiitii leevelii nu fuuldura jira kana fudhachuudhaan bifa kanaatiin seel poozishinii seenuu dandeenya yaada of keessaa qaba jechuudha.